እኔ ከሀገሬ ከወጣሁ 2010 ነው፣ ሰኔ 13 ነው። ከኢትዮጵያ ቀጥታ ሊባኖስ ነው የገባው። እኔ በዱባይ ምናምን አይደለም የመጣው፣ በህጋዊ ነው የመጣው። እኔ ፍትህ ፈልጋለሁ። እኔ 2 ዓመት ጨርሼ ወደ ሀገሬ እንዳይገባ በፍቃድ አይደለም 8 ዓመት ሊባኖስ ውስጥ የተቀመጥኩ። መጀመሪያ ያመጡኝ ሰዎች 2 ዓመቴን ጨርሼ ብር ስላልተከፈለልኝ ሰርተን ነው ብርሽ የምንከፍልህ፣ ለዛ ነው ያስቀመጡኝ። እስካሁን ብሩን ከፍሎ አልጨረሱም። ችግር የለም ብሩን ጠይቁልኝ አላልኩም። ያሳለፍኩ በደልን ራሱ ፍታም ጠየቁም። እኔ የጠየቁ ፓስፖርት ብቻ ነው፣ የኢትዮጵያ ፓስፖርት ብቻ ስጡኝ። እኔ Egaa mucayyoon tuni baay'ee tokko mana madaabii keessatti rakkadhee maaloo jechaatii jirti. Egaa dhugaa dubbachuu fi warreen imbaasii yookiin immoo biyya Saawud Arabiyaa keessatti namni sagalee ta'uu fi dandeessan sagalee naa ta'a jechaa jirti. Ingidihi ergan dhufee damuu sanaa kaffalaan jirtu, akkanumatti na hojjisiisaa jirti. Mana dukkana keessatti natti cuftee deemti jetti, maaloo sagalee naa ta'a isiniin jetti. Dhugaa dubbachuu fi yeroo tokko baay'ee tokko nama gaddisiisa. Ijoolleen tokko namni akkanatti siqaa'ee keessa jiru namoota meeqa. Garuu immoo akka carraa ta'ee dukkana san keessaa kan bilbiluma tanaayyuu gurguruu hin beekne yookiin immoo sagalee ofumaafuyyuu ofiif ta'uu gara miidiyaatti dhufee ta'u miidiyaa kanarra dubbii fayyadamuu kan hin beekne namoota meeqa jira. Namni ijoolleen keenya dhugaa dubbachuuf inni akkasii waaqayyo ishee baasu mana kana keessaa namoonni tokko yaa'u akkuma argaa jirtan kifuudha namaaf hinnaanii biyyoormaa biyyummaarmaatii namni alagaan alaguma akkuma jedhan sanii. So mucayyoon tun akkuma argaa jirtan dukkana keessatti natti cuftee akkanattiin jiraanaaf mormadhaa jetti. Damoosa illee hanga ji'a 8 guutu kana damoosa konaaf hin kennine akkanatti natsaana hojjisiisaa jirti jetti. Egaa ji'a 8 dhiisa ta'u dhugaa dubbachuuf guyyaa 8 taa'uun mana arabaa baay'ee ulfaata. Qarshii kaffaltii takka malee akkanatti kan hojjisiistu. Isheen yoo qarshii hin qaban yookiin immoo maal gochi fuuti sarraatanya yookiin maal gochi fudhatti yookiin immoo warri biirootis immoo kinoodha. Warri biirootis akkanatti hin gaafatan maal taatee duutee ishii hin beekani jechuudha. Mucayyoon tun jirti moo hin jirtu jedhanii amma ammaatti namni gaafatu hin jiru. Warri ishii baay'ee tokko mucayyoon teenya jirti moo duutee jedhanii tachi dhiphachaa bu'aa jiru. Isheen garuu kan jirtu makaraa keessa. Warri biiroo halaas birrii isaanii fudhatanii mucayyoon tun yoo jirtu guyyaa takka bilbilanii hin beekanii jedhu. Ilaala warroonni gara seera qabeessan gara seera qabeessa hin ta'iniin deemtanii akkanatti rakkattu jechuudha. Rakkinni kun irra isinirra ga'ee namni isinii mirmatu hin jiru. Akkasumas immoo namni bilbilee eechi jirtarree jedhee kan si gaafatu hin jiru jechuudha. Kanaafuu kanarraa hubadhaa warreen seeraan ala deemtan kanarraa sirriitti ilaalaa, kanarraa baradhaa. Mucayyoon tun amma achi dhaqee addisiidha. Mucattiin tun addisiidha. Kana sanii hin beektu, afaan hin beektu. Hanga ji'a 8 kanatti dukkana keessatti itti cuftee yoo hojii ishii fixxe dukkana keessatti itti cuftee biraa deemti. Akkanatti siqaayya agarsiisaa jirti jechuudha. Kanaafuu warri biiroo suni maaliif mucattiin tun maaliif bilbilte moo hin bilbille, manni kun sii ta'e moo siif hin taane jechuu maaliif dide. Hanga ammaatti biiroon tokko biiroon ani beektanii amma biiroo jettee bakka 10tti bantee biiroo seeraan alaa. Biiroon kun sii ta'e moo si hin taane, sitti bade moo mana gaarii si ga'e moo mana gaarii si geenyete hin jedhan. Ati siqaayya argitee bakka achumatti qarshii bichaa fudhatanii bakka barbaadde deemtee dhiifattee makaraa meeqatu jira. Nama makaraa argatu namaaf naa waan ta'eef makaraa meeqatu jira.
mana madaamii jechuudha. Yookiin hin ta'aafi yookiin hin ta'uufi akkanas siqaayii meeqa argaa jiru. Duutee jiraattee hin beektu ishiin bakka fagoo ta'ee dhiyeenya ta'ee hin beektu namatti kenniteetu sila maal gooti guyyaa lammaffaa san bilbil yookaan bilbiltee namni sun takkasaatayuu qabdi malees milteetuma bakkuma ta'etti kennitee hanga jejjaat dirqamshiiti kan takkataattaluu qabdu jechuudha. Garuu maanis biiroo an jedhamtu tun guyyaa takka jirtu moo jiraatte moo duuti jedhanii sin gaafatan siin bilbilan sin gaafatan oo siqaayin isaayyuu silkiin kaasan mucayyoon tun amma an jette warra biiroo sitti bilbiladhe silkiin irraan kaasanii imbaasii nageechi gixxe sagalee naa ta'anaaf mul'adhaa jetti mucattiin tokko dhugaa dubbachuun waan baay'ee nama gaddisiisu warri biiroo mushkila biiroo seera qabeessa osoo ta'e dhugaa dubbachuuf gara seera qabeessan gaafa deemtan anamma gaafan biyya arbaa deemu gara seera qabeessa nan deemu dhugaa dubbachuuf hanga ji'a jaatitti ani Saudi Arabia jalqaba Saudi Arabia deemee yeroo sanitti dhugaa dubbachuuf akkanatti hin banne haalli warri seera qabeessan deeme al magaalitti jiraataa ture. Warri seera qabeessan hin deemne kunin dhabama kunin bada waa baay'eedha jechuudha. Kanaaf hanga jajaa maal taatee maal gootee bakka gaafin isaanii nagaafataa turanii jechuudha. Gara seera qabeessan gara mootummaatiin deemin dallaalaan wachumatti dallaalatti si kenniti isaan booda dallaalaan birrii ishiitiin alaa si garagartee tosilaaltu maal faayidaa qaba birrii kee achitti cafacaftee asitti dhuftee qarshii kee baasu kuma meeqatam anumaa siin goonaamaa siin gargaarra bilaashatti bicha qarshii kee nyaatame odoo dhaqxee irree bakka gaarii si ga'e odoo si bilbilanii bootaa gaariitti si jijjiirani okay garuu kun jijjiirran hin jiru maal hin jiru as siqaayii meeqa argu kun ijoolleen akkanatti afaan barattee maal nyaatte nyaanni sii tolee jeen nama gaafatu ani gara seera qabeessan gaafa deemte jechuudha. Tuni qarshii sirraa fudhattee maal taate hojjedhu sin jetti yoo ati mana jijjiirrachuun barbaade maal rakkoon kee hojjedhu hojiidhaaf dhuftee miti ijoollee biirootti gaafa deebi'an xiffiidhaan qabatti ilaala biiroo asii dhugaa dubbachuudhaan akkanaa tanaa odoo agara seeratti dhiyeessanii gaariidha. Garuu immoo keenya namni eenyuun jedhu beektanii wanti jiru kana mucattiin tun amma ijoollee akkatti rakkataa jiran kanaaf isaan sagalee ta'aniif isaan garuu maal rakkatan qarshii isaanii nyaatan waan ta'eef yeroo ammaa kana qarshiidhaan nama gurgurachuu bakka qarshii jaalatanii nama bakkeetti handaaratti gatuu taate. Dhugaa dubbachuuf warri biiroo keessa hojjettu hundi ishiitu leebaa attuudha. Warri dallaala jedhamtu jechuudha. Warri dallaala miraamiin tun attuu leebaa. Maaliif jennaan ijoollee assaqayyaa hin jiru ishiidha. Araba odoon taane ishiidha. Kan bakka hin taanetti bakka hin gaafannetti kennitee biraa silkii ishiirraa cufatti. Isaan booda ijoolleen makaraa meeqa assaqayyaamii kan lubbuu ofiitti illee dhabeetu jira. Eecha geechee eessa dhaxxeen hin jiru ilaala. Tuyemma seeraa miti kaa. Seeraan ala. Maafi faayidaa. Kanaaf maal jechuu barbaadetanii mucayyoon tun ergan dhaga'ee hanga ji'a 8 kana guyyaa takka bilbilanii maal taate eessa geechi naan hin jenne oonan bilbiladhe narratti cufu namni naa kaasu hin jiru jettee kana miidiyaa kana irratti amana carraa kana argattee kan dubbatatteedha jechuudha. Tokko ukkaamsaniituma achitti hoggaa meeqa difini natsaa hojjisiifatu. Namoota meeqa hoggaa 14 teechitu jira. Moo haraammoo cubbuun miti kun dhugaa dubbachuuf warri biiroo kun cubbumaayuu ittiin ta'u cubbuun sodaatan. Yoo hojjettus ikkoo hojii kee keessatti wanta qulqullina qabu hojjedhu waan boru nama biratti jaalatamtu osoo hin taane kan waaqa biratti jaalatamtutu siif caala waan ta'eef cubbuudhaan qarshiin namaatti sin nyaatin
dhugaa dubbachuuf amma mucayyoo tun rakkadhee maaloo na gargaara biiroon biloog na godheetti sireedha. Inni akkasii waan hundaafiyyuu waaqayyoon nagaadhaan mana sanii ishee fi abaasu amantaa keessanitti kadhannaa taasisaaf isin jechuun jaalladha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.